Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Paartiin badhaadhinaa Damee Oromiyaa sagantaa maanifeestoo fi mallattoo filannoo isaa beeksisuu magaalaa Adaamaatti gaggeesseera. Sagantaa kanaan maanifeestoon paartichaaf mallattoon filannichaa irratti paartichi ittiin bakka bu'uun deeggartootaa fi miseensota paartichaatiif ibsamee jira. Qajeeltoon paartichaa ijoo ta'an karoorrii fi galmoonni paartichaas hooggantoota paartichaatiin ibsamuun obbolummaa sabdaneessi badhaadhina walootiif kan jedhuun maanifeestoo paartichaa ta'uun simamee jira. Sirna kanarratti itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa paartichi ifatti duula na filadhaa eegaluu isaa ibsanii jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa fi miseensi koree jiraawwachiiftuu paartii badhaadhinaa Shimallis Abdiisaa paartiin isaanii qormaatilee hedduu irraa darbuu dheeranii qormaatilee fuulduraatiifis qophii ta'uu dubbataniiru. Paartii fuulduratti ilaalu. Kanaafidha injifannoo tokko kabiraatti uummata keenya ceesaa kan jiru. Kanaafidha bu'aalee dhufan tokko tokkotti kan hin quufneef paartiin keenya bu'aa caalmaa waan laaluuf. Kanaafidha waan hojjenne xiqqaadhaa kan jedhu paartiin keenya. Kanaafidha paartiin keenya kan of hin dhaadhessine. Kanatu adda isa godha paartii keenya. Warri tokko tokko utuu homaan godhin uummanni Oromoo gateettitti isaan baatee utuu isaan jiraachisu ummata Oromoo irratti mootii ta'uu barbaadu. Ummata Itoophiyaa irratti mootii ta'uu barbaadu. Mootii ta'uun hin danda'amu ammaan booda. Ammaan booda baatamuun hin danda'amu. Oo dandeesse ummata baattaa yoo dadhabde immoo adabattee teessa malee ummatni si baachuu hin danda'u. Paartiin keenya kanaafidha paartii tarkaanfataadha kan jennuuf. Badhaadhinni qormaata waggoottan darbeessa qunnamee hunda injifateera. Ammas qormaan adda addaa fuuldura isaa jira. Naamana qormaata isaa hundayyuu injifachaa fuulduratti deema. Sababni injifataa deemuuf badhaadhinni yeroo hunda haala xiinxala. Tasgabbaa'ee ilaala. Yeroo hunda badhaadhinni barataadha. Yeroo hunda badhaadhinni uummata dhaggeeffata. Badhaadhinni yeroo hunda hin qorata. Hin sakatta'a. Badhaadhinni yeroo hunda isa kaleessaa akka deebi'een dhufneef hojjeta. Yeroo hunda badhaadhinni diinota isaan tuffatu. Ulfeessees jaratti hin kirkiru. Madaalli isaatiin ilaala badhaadhinni. Badhaadhinni hannaaf neetworkiidhaaf iddoon qabu. Dhugaa barbaada badhaadhinni. Karaa kanarra waan jiruuf badhaadhinni kan kaleessas injifateera. Qormaatilee ammaan booda isa qunnaminis injifachaa fuulduratti deema. Filannoo marsaa jaaffaa bara kanaa raawwatamuufis paartiin badhaadhinaa qophii gahaa gochuu eeranii jijjiiramicha ceessuu keessatti filannichi gahee olaanaa qabaas jedhan. Filannoo kan gaggeessinuuf sirni dimokiraasii amma yoonaa irraa asiif achi oliif gadi qabamaa ture sun akka hundee horatuufi akka bu'uura qabaatuufi isaaf immoo yaadni akka dhiyaatuufi paartiin keenya barreeffamoota 15 ol qopheessee qophaa'ee jira filannoof. Paartiin tokko tokko peejii 15 iyyuu hin qopheessine fuula 15 nuyi kitaaba 15 qabna. Maaliif pirezidaantiin paartii keenya biyya gaggeessuu cinaatti jijjiirama biyya kanaa fuulduratti tarkaanfachiisuu cinaatti halkanii guyyaa hooggansa barreessan waan ta'aniif. Kanaan uummanni keenya waan eebbifameef. Kitaaba ida'amuu hundi keessan kan dubbistanidha. Kitaabni daandii ida'amuu jedhu immoo qophaa'ee xumuramee jira. Imaammatoonni tarsiimoleen kan hooggansi irratti leenji'aa ba'e sana hunda muummichi ministeeraa keenya qopheessaniiru. Pirezidaantiin paartii keenyaa qopheessaniiru. Kanaaf yaadonni kun uummatatti bahanii paartilee fuulduratti bahanii akka irratti falmaman. Akka qoraman, akka sakatta'aman, akka ciman waan barbaadnuuf. Uummanni keenya kanarra dhaabbatee dimokiraasii akka gabbisu waan barbaadnuuf. Karaan humnaa, karaan shiraa, karaan wal sakaaluu, siyaasa biyya kanaa jaarraa tokko oliif bitaaf mirga gochaa ture kun boqonnaan isaa akka cufamuufi.
boqonnaa irratti akka ceenuuf maraamartuu kana keessa akka baanuuf kanaaf kan filannoo gaggeessinuuf. Walga'iin caffee Oromiyaa wixineewwan garaagaraa raggaasisuudhaan xumurameera. Muudamoota garaagaraas mirkaneessee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti toora bilbilaa irratti gabaasaan keenya Teediroos Tolaa argameetu jira. Oolmaa caffee nu biraan ga'uudhaaf heloo Teedi. Heloo Teediroos. Halo. Hayyee egaa oolmaa irraatiin mee oolmaan caffee guyyaa xumuramee jira wixinee labsii kan ragga'an irrattii fi akkasumas immoo muudamoonni kennan maal akka ta'an daawwattoota keenya biraan nuuf gahe. Tole galatoomii taaddee egaan yaa'in idilee caffee Oromiyaa 13ffaan oolmaa isaa guyyaa lammaffaa har'a ooleeni wixineewwan labsii adda addaa 7 ta'an mirkaneessee jira. Kana alattis muudamoota kaabineewwan mootummaa fi kan abboota seeraallee raggaasee jira. Egaan caffeen yaa'ii isaa har'aa kanaan wixineewwan labsii ijoo ta'an ammarratti haala qabatamaa fedhii fi faayidaa uummatni biyyattii barbaaduun uummatni naannoo Oromiyaa barbaaduun fooyyessuun barbaachisee argameeti jira jedhanii wixineewwan amma fooyya'anii ta'u yookaan immoo akka haaraatti bahan 7 kana keessaa ijoowwan kan ta'an kaasuudhaaf akka fakkeenyattis wixineen labsii misooma bulchiinsaa fi daddabarsa manneen naannoo Oromiyaa murteessuuf dhiyaate labsiin lakka 231 muraa 2013 sagalee guutuudhaan raggahee jira. Haala ittiin keessumaa hojjettoota mootummaas ta'ee jiraattonni naannoo Oromiyaa keessa jiraatan haala ittiin fedhiin lafa argachuudhaaf mana ijaarrachuudhaaf jiraatan haala akka mirkanaa'uuf jedhameeti. Labsiin kun kan bahe kana alattis keessumaa dhimma manneen jireenyaatiin wal qabatee mana jireenyaa gandaa kan qabiyyee mootummaa ta'e gara dhuunfaatti jijjiirachuun jira. Qaawwaa labsii dura tureetiin sana fooyyessuudhaafis labsiin kun bahee jira. Inni biraan labsiin excise taaksiiti. Labsiin kun labsii taaksii dabalataa oomishoota bu'uura hin taane irratti buufamudha. Kunis baasii biyyattii xiqqeessuudhaaf, fayyaa hawaasaa eeguudhaaf, faalama naannoo hir'isuudhaaf kan kana fakkaatan fi kaayyoon labsiin kun bahuun barbaachiseef keessumaa fakkeenyaaf meeshaaleen konkolaataa tajaajilan meeshaaleen miidhaginaa yookaan immoo qananiidhaaf kan bitaman konkolaataan gatii qaalii ta'an kanarratti labsiin excise taaksii akka buufamudha kan himame. Fakkeenyaaf faalama qilleensaa jedhamu immoo qabdoon pilaastikaa kanarratti meeshaaleen kunniin faalama naannootiif gumaacha guddaa waan qabaniif taaksii olaanaatu irratti bu'achuudha. Kunis sagalee guutuudhaan raggaafamee jira. Inni biraan labsiin fandii qabeenya bishaanii naannoo Oromiyaa bahees raggahee jira. Labsiin kun fedhii bishaanii amma yeroo kanatti dabalaa dhufe walqabatee maddi bishaanii immoo hir'achuudhaan walqabatee kana wal simsiisuudhaaf qabeenya bishaanii jirutti sirnaan fayyadamuudhaaf labsii kana baasuun barbaachisee jira jedhaniiru. Kana alatti fandii bishaanii yoo jedhamu maallaqa walitti qabuudhaan hawaasa irraa leecalloo jiru walitti qabuudhaan piroojektota bishaan dabalataa misoomsuudhaafis akka gargaarudha kan himame. Inni biraa fi ijoo ta'e labsiin sirna gabaa fi qulqullina oomishaalee qonnaa naannoo Oromiyaa murteessuudhaaf qophaa'e. Isa tokko labsii kana ilaalchisee sadarkaa pireezidantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee miseensota caffeetiif yommuu ibsa godhanitti barbaachisummaa labsii kanarratti jechuudha. Keessumaa qulqullina oomishaa fooyyessuudhaaf ariitiidhaan akkasuma baay'inaaf qulqullinaan oomishuudhaaf labsiin akkanaa kun barbaachisaa ta'ee argamee jira jedhanii jiru. Keessumaa oomishni naannoo Oromiyaatti bal'inaan beekaman keessaa oomishni jimaatii fi oomishni aannanii labsii kana keessatti haalaan kan uwwisa argatan akka ta'etti kaafamee jimaa yommuu jedhamutti gabaan jimaa kana dura oomisha ta'eetu hin beekamu. Kanaaf gabaa fooyyaa gabaa bifa dafqa qonnaan bulaa oomishtoota madaaluun kan kennamaafii ture. Akkasuma aannan illee godina Salaalee, Arsii fi keessumaa naannoo Finfinnee iddoo irratti bal'inaan kan oomishamudha. Haa ta'uti sababa oomishonni kanneen akka aannanii fi jimaa fa'aa kuni kan alaan yeroo gabaabaa keessatti kan bada waan ta'eef sirni geejjiba isaanii si'ataa fi oominaan bakka fayyadamtoota bira waan hin geenyeef kana gidduutti faddaaltonni seeran alaa caalatti oomishtoota qonnaan bultoota caala waan fayyadamanii fi labsiin kun kanneen gocha akkanaa to'achuudhaaf daldaltoota seeran alaa to'achuudhaaf gatiillee buusutti hanga sirna gabaa sana fooyyessuutti waan hedduu of keessatti kan qabatedha. Egaan labsiin kun bahee jira. Labsiin kun keessumaa
damee oomishtummaa qonna naannoo Oromiyaa fi fayyadamummaa qonnaan bultootaa fayyaduudhaaf kan guddaa itti amaname akka ta'edha kan ibsame. Labsiin kunis labsiin lakki 234 muraa 2013 ta'uudhaan raggahee jira. Egaan kunniin labsiiwwan ijoo guyyaa har'aa raggaasifamanidha. Labsii gosa 7dha kan mirkanaan jechuudha. Hunda isaanii ibsuun barbaachisaa ta'uu baatus dhimmi ijoon oolmaa caffee har'aa inni biraan muudama koree dhaabbiitii fi muudama miseensota kaabinee naannichaati. Kanaanis miseensota kaabinee 4 muudamni isaanii dhiyaatee caffeedhaan raggaasifamee jira. Keessumaa namoonni kunniin namoonni daawwattoonni keenya baay'een beekuu danda'u hojiirra warra turanidha. Baay'een isaanii kanaanis muudamtoonni har'a muudamni isaanii raggaasifameef tokkoffaan obbo Namarraa Buliiti paartii badhaadhinaatti obbo Fiqaaduu Tasammaati kan dhiyeessanii muudama kaabinoota kanneen jechuudha. Obbo Namarraa Bulii biiroo pabliik sarviisii fi misooma qabeenya namaatti hoogganaa ta'uudhaan ramadamanii jiru. Obbo Geetuu Wayyeessaa immoo itti gaafatamaa waajjira pireezidantii naannoo Oromiyaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Haaluma kanaan obbo Huseen kabajama obbo Huseen Usmaan Adam abbaa halangaa waliigalaatti ta'uudhaan muudamanii jiru. Aadde Saadaa Usmaan immoo hooggantuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii akkasuma dargaggoota naannoo Oromiyaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Muudamni isaanii kunis sagalee guutuudhaan raggaasifamee jira. Xumura irrattis muudamni abbootii seeraa kanneen mana murtii waliigalaa Oromiyaatti hojjetan manneen murtii olaanaa fi manneen murtii aanaa fi sadarkaa sana gaditti jiranidha. Kan tajaajilanii abbootiin seeraa waliigalaan 158 ta'an kan muudamni isaanii gumii abbootii seeraatiin dhiyaate yaa'ii iddoo caffee Oromiyaa 13ffaa kanaaf dhiyaateetu sagalee guutuudhaan raggaasifamee jira. Egaan oolmaan caffee waliigalaan guyyaa har'aa akkana fakkaata ture. Adda galatoome. Hayyee gabaasa keenya Teedros Tolaa Daamaarraa odeeffannoo nu biraan geesseef galatoome. Galatoome. Oduu biraatiin hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaan jiran kan yeroo kamiyyuu caalaa ciminaan hojjechuu akka qaban pirezidaantiin naannichaa Shimallis Abdiisaa hubachiisaniiru. Pirezidaantichi gaaffilee miseensota caffeerraa ka'aniif deebii kennanii jiru. Caffeen Oromiyaa oolmaasaa guyyaa har'aatiinis labsii garaagaraa raggaasee jira. Abaayyoo Kafanii dabalataa qindeesseera. Yaa'ii Dileesaa 13ffaa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa caffeen Oromiyaa taa'e irratti gaaffii fi yaadotni garaagaraa miseensota caffeerraa mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyaateera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa bu'aawwan gaggaarii argaman itti fufsiisuunii fi hanqinoota miseensotni caffee kaasan furuun jijjiirama gama maraan barbaadamu fiduuf ni hojjetama jedhan. Hanqinaalee jiranirraa caalmatti xiyyeeffannee qaamni raawwachiisaa hamma gandaatti jiru irraa barachuudhaan yeroo taanu keessatti jijjiirama caalmaa fiduudhaaf bu'aa caalmaa fiduudhaaf kan hojjetamu ta'uusaa carraa kanaan mirkaneessuun barbaade. Hojiileen akka ciminaattis ka'an kabajamaa caffeen kun qoratee kan kaa'e kallattiiwwan kaa'e kan caalmatti of nu dagachiisan uduun taane akka galteetti fayyadamnee jijjiirama caalmatiif kan hojjennu ta'uusaa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoo hawaas dinagdee uummata naannichaa qabatamaan furuufis kutannoon kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Mudhii keenya hidhannee kallattii maraan ummanni keenya sadarkaa barbaadamutti jijjiirama barbaadamu akka argatu xiyyeeffannee hooggansi hundumtuu sadarkaadhaan hojjechuun hojjetaa mootummaa hunda hojjechuun nurraa eegama jecha. Mootummaan naannoo Oromiyaa karoora waggaa 10 hiyyummaa xiqqeessuu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessu qopheessuus himaniiru. Karoora waggaa 10 haala waliigalaa dubbii jiru bu'uurarraa jijjiiruu danda'uun qophaa'ee jira. Adeemsa jijjiiramaa kana keessatti deemee dubbii hundumtuu kan ittiin madaalamu ummanni keenya maal fayyadameedhaan aangoo siyaasaa hireen aangoo siyaasaatiin argame kanaan bu'aa maaliitu galmaa'eefidha. Bu'aan maalii galmaa'eef kun immoo hojii kaleessatiin haala kaleessaa qofaan madaalamaa deema taanaan dogoggora cimaa keessa gala. Jijjiiramni biyyattiitti dhufe kan uummata ta'uu fi uummatni kunuunsachuu akka qabus ibsaniiru. Hiree kaleessaa sana diinonni keenya deebi'anii argatan akka lammaffa deebinee waliin kaanetti nu awwaalanii nu biraa deebi'u waan ta'eef. Hiree san lammata argatanii taanaan mallattoodhaaf illee waan qabnu waan hin hambisneef. Uummanni keenya hiree kaleessa diinonni keenya nurratti argatan deebisanii akka hin arganne xiyyeeffannoodhaan qabsaa'uu hojjechuun
Caffeen Oromiyaa wixinewwan labsii garaagaraas raggaaseera. Kanneen keessaa tokko wixinee labsii misooma bulchiinsaa fi daddabarsa manneeniiti. Mariin sadarkaa garaagaraatti taasifamee wixinichi akka gabbatu taasifamuu durataan koree dhaabbii dhimma misooma magaalaa obbo Lachisaa Hayyuu ibsaniiru. Wixineen labsii misooma bulchiinsaa fi dabarsa manneenii naannoo Oromiyaa kun adeemsa qophii wixinee seeraa keessa darbuu qabu hunda keessa darbuun gadi fageenyaan ilaalamee kan dhiyaate waan ta'eef kabajamaa caffeen keenya fudhatee akka raggaasisu. Hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa obbo Jamaal Kadir wixinichi rakkoo mana jireenyaa jiraattota magaalotaa furuuf kan qophaa'e ta'uu ibsaniiru. Rakkoo manneen jireenyaa magaalaa keessatti dhiyaataa jiru amala kanaan dura baratame irraa karaa adda ta'een yoo hin deemamne haala qabatamaa guddinni keenya amma irra jiruuf magaalonni keenya babal'achaa dhufan wajjin wal qabatee jiruun rakkinicha kana hiikuudhaaf wixineen kun kan barbaachise ta'uu isaatiidha kan kaasu. Labsiiwwan bulchiinsaaf dabarsa manneenii wajjin wal qabatee kanaan dura karaa faca'een bahaatiin ture iddoo tokkotti akka dhufee gurmaa'ee fayyadamummaa uummataa karaa mirkaneessuu danda'uun hojiirra akka oolu taasisuudhaaf. Miseensotni caffees labsichi rakkoo mana jireenyaa magaalota naannichaatti mul'atu furuuf kan dandeessisu ta'uu ibsaniiru. Namoota manneen jireenyaa hin qabneef keessattuu haalli mijaan akka uumamuu danda'uu fi sadarkaa guddina magaalaa yeroo ammaa kana biyyi keenya irra dhaqqabde irratti labsiin kun wixineen kun dhiyaachuun isaa gaarii waan jedhu qaba. Labsiin kun rakkoo dhiyeessii mana jireenyaa keessattuu magaalota keessa jiran hedduu ni fura jennee yaadna. Guddina magaalaatiifis magaalaa pilaana magaalaatiifis akkasumas magariisummaa magaalaatiifillee lafa dhiphattee namni irratti ijaarrachuudhaaf rakkachaa jiru kana yoo pilaaniin kun hojiirra ooletee wixineen kun hojiirra ooletee caalmaan rakkoo mana jireenyaa hedduu ni fura jennee ilaalla. Rakkataa jira ilmi namaa horee lafarra hafe garuu magaalota keessa yoo arginu kabarandaa jala buluuti jira. Labsiin kun eegabee waan gaariidha. Mirga fayyadamummaa uummataatii fi jiraattota magaalaadhaa jennee dubbannu kana karaan ittiin mirkaneessuu dandeenyu tokko karaa wixinee labsii kanaatiin waan ta'e jecha wixineen labsii kun rakkoo mana jireenyaa magaalota keessa jiran keessattuu manneen mootummaatiin wajjin wal qabatanii jiran haqummaa isaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf jecha kabajamaan miseensonni caffee kunis akka carraa kanaan nu hubatu kaasuu barbaadeeti. Wixinichi sagalee deeggarsaa 431 sagalee mormii malee kan ragga yoo ta'u wixineen labsii fandii misooma qabeenya bishaanii naannoo Oromiyaa hundeessuuf ba'es sagalee deeggarsaa 411 fi sagalee mormii maleen akkasumas wixineen labsii eksaayis taaksii mootummaa naannoo Oromiyaa sagalee deeggarsaa 415 fi sagalee mormii malee miseensota caffee Oromiyaan ragga'eera. Daawwattoota ammoo oduu gara Adwaa wajjin wal qabatanitti dabarra. Injifannoon Adwaa ilaalcha gita bittummaa akka cabu yeroo jalqabaatiif kan agarsiise ta'uu Jibuutiitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Biraanuu Tsaggaayee himan. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiraatanis ayyaana yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa sirnoota garaagaraatiin kabajanii jiru dabalata qabna. Ayyaanni injifannoo Adwaa faashistii fi weeraraa Xaaliyaanii kan itti qaanessine Itoophiyaanonni bilisummaa keenyatti kabachiifannedha jedhan Jibuutiitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Biraanuu Tsaggaayee. Ayyaanni injifannoo waggaa 125ffaa Jibuutiitti kabajameera. Ayyaanni kun injifannoo sabaaf sablammoonni hundi itti boonanidha jedhan ambaaሳደር ብርሃኑ ጸጋዬ በመላው ዓለም የሚገኙ የጥቁር ህዝቦችን በተለይ አፍሪካንን ለዘላለም ቅኝ ለመገዛት እንደማይቻል ayyaanni injifannoo Adwaa gurraachota addunyaarra jiran keessattuu Afrikaanota gita bittaa jala galchuun akka hin danda'amne injifannoo gita bittootaa fi uummata addunyaa hubachiisedha. Adwaan fakkeenya injifannoo fi qabsooti ilaalcha gita bittootaas kan itti cabsedha jedhan ambaaሳደር ብርሃኑ ጸጋዬ አድዋ ላይ ድል የተመታው የቅኝ ገዢ ግዛት አስተሳሰብ ብቻም አልነበረም. Adwaa irratti kan injifatame ilaalcha gita bittaa qofa miti ilaalchi sanyummaa warra adiis kan itti cabedha. Dhaloonni darbe injifannoo galmeessan kana dhaloonni ammaas tokko ta'ee obbolummaadhaan misooma biyya keenyaa bira akka dhaabbannu waamicha koon dabarsa. Ayyaanicha irratti keessummaa kabajaa ta'anii kan affeeraman ministeerri dhimma alaa Jibuutii Mohammad Ali Yusuf Itoophiyaan biyya gita bittootaatiif hin jilbeeffanne biyya uummata jabaa qabdudha jedhan. It has enshrined forever in history books and in our memory that Ethiopia has never been colonized. Kitaabota seenaa irratti barreeffamee akka jirutti nutis akka nutti himamee yaadannutti Itoophiyaan gita bittaa jalan galle kun Itoophiyaanotaaf sabboonummaadha. Injifannoon kun biyyoota hundaaf kaka'umsa kan uumudha.
hawaasni Itoophiyaa Jibuutii jiraatan ayyaana kanarratti hirmaatanis seenaa guddaan kan itti barreeffame injifannoon Adwaa tokkummaan kan itti agarsiifamedhaas jedhan. Injifannoo Adwaa wajjin wal qabatee seeneffamoota dogoggoraa sirreessuun marabbaa biyyaalessaa uumuu keessatti gahee qabaa jedhame. Ayyaanni injifannoo Adwaa waggaa 125ffaan magaalaa Jimmaatti mariidhaan kabajamee jira. Gabaasaa Mallasaa Amdeenuu ergeef Awwal Huseen akka nutti qindeesseera. Ayyaanni injifannoo Adwaa waggaa 125ffaan bakka jaarsoliin biyyaa, bakka buutonni hawaasa magaalaa Jimmaa fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa argamanitti marii paanaaliitiin kabajameera. Waltajjicha irratti barreeffama qorannoo kan dhiyeessan hoogganaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Jimmaa obbo Taarikuu Laggasa tokkummaa waraana Adwaa irratti mul'ate dhaloota dhaalchisuu fi ijaarsa biyyaaf oolchuuf gahee sabaaf sablammoonni bahan sirnaan osoo hin jallisin barreessuun murteessaadha jedhan. Qaamoleen hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatanis seeneffamoota dogongoraa sirreessuun marabbaa biyyaalessaa uumuu keessatti gahee olaanaa akka qabu himaniiru. Dhaloonnis seenaa dur seenessuu qofa osoo hin taane ofii isaatiifis seenaa hojjechuu qaba jedhan. Oromoon taarikiin isaa guddaadha. Qodaan inni itti safaratu bal'aadha. Qodaa ofii caalaan odeessus, qodaa ofii caalaan naqatus. Safaruma qodaa ofiitiin guuttata. Beekaadhas. Kana jennaan beekumma keenya isa dur nama jibbineen, isa dur nama maranneen, isa dur nama walitti qabannuun, isa dur nama hayaanuun biyya keenya nagaa kadhanne, mootii keenya nagaa kadhanne, mootummaa keenya nagaa kadhanne, Rabbiin immoo isa nu kallaqe, isa nu tolcheen immoo ati walii nu galche ammas jennee kadhanne tokko ta'uudha. Tokkummaa aaniyyuu Adwaa lammataa. Maali ayyaanni Adwaa kun laata? Kan guyyaa tokkotti hojjetame amma dhaanu keessatti ho'aadhaa fi bulluqaa akka kana dabalaa bulu. Seenichatu seenaa dhugaati malee seenaan sobaa meeqatu biraa hafee waggaa 5 dubbatamu seenaan sobaa. Har'a garuu waggaa 125 dubbatame. Dhallisichi gara fuulduraatti nu duuba dhufus inuma dubbataa kana caalaatti dubbataa. Otuu tarii akka barnoota gadaa saabjektii barnootaa tokkotti nu dabalanii abbootiin seenaa kuniif warri amma biyya bulchan kuni otoo kana hojii manaa nu fudhataniif yaada jedhuun qaban. Hiistirii odeessuun bu'aa hin qabu. Tokkoffaa irratti kan inni kaa'u qabu dhalootas ta'ee seenaa barreessitootas ta'ee seenaa warra dubbisnootaan barsiisotas hundam yoo ta'e ni seenaa odeessuu hin qabnu, seenaa hojjechuu qabna kan jedhu ergaa. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Jimmaa obbo Eliyaas Shariif uummanni Oromoo akkuma kanaan dura sabaaf sablammoota biyyattii wajjin ta'uun biyyaaf wareegamee biyya ijaare ammas adda durummaan biyya utubuu qaba jedhan. Keessumaa akka Oromootti tokkummaan keenya tokkummaan nuti warra kaanii wajjin qabnu inni gadaan nu barsiise hammachuun tokko ta'uun moggaasaa guddifachaa harmoodhaa innaan Oromoon ammam isa kaan hammatee isa kaan oromoomsee biyyattii kana akka ijaaraa ture seenaan oromummaan nutti mul'isa jechuudha. Kanaaf innarra jirroo abbootiin keenya isaan gadaan kan nu kenne seenaan Oromoo kan nu kenne kalaqni Oromoon addunyaadhaaf kalaqe kan nu kenne sana ganneeti biyya kana diiguudhaaf joonjoof namoo qalbii keenya durii sanatti deebinee eenyummaa keenya durii sanatti deebinee biyya kana ijaarraa inni nuteenyee kan nutti yaaduu qabaannu ta'uu qabaata jechuudha. Seeneffama seenaa sirreessuun nageenya waarawaa fi amansiisaa uumuu keessatti gahee olaanaa akka qabu kan himan pirezidaantii ittaanaan yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Qananiisaa Lammii rakkoolee yeroo ammaa biyyattii mudatan qolachuun biyya ceesisuun gahee dhaloota ammaarraa eegamu ta'uu hubachiisaniiru. Seenaa haaraa hojjechuudhaan nageenya amansiisaa hojjechaa deemuun barbaachisaa ta'a. Keessattuu akka sabaatti. Akka sabaatti dhaamsa tokko qofan dabarsa. Yaa Oromoo biyyi kun kan keeti. Gadaan kunis keeti. Akka inni kan ati waan buusne, akka ati hin beekne, akka biyya hoogganuu hin dandeenye, akka ati gootan taane, akka ati eenyummaa kee hin barreessu irratti hojjetamaa ture sana keessaa baanee biyya kan ijaaruun, biyya kan akka biyyaatti ceesisuun seenaa haarawaa hojjechuudhaan yeroon kee amma. Of beekuun isaa amma. Kanaaf kan asirratti qabannee Adwaa irraa barachuudhaas qabnaa waan jedhu sana kaase.
Kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee fi pirezidaantiin naannoo Haranii Odrii Badriin lammiilee naannoo Tigraay rakkoof saaxilaman gargaaruuf Maqalee galan. Jila hooggantoota lamaaniin durfamee hoogganaan olaanaa bulchiinsa yeroo Tigraay Dr. Muluu Naggaa, miseensonni kaabinee naannichaa fi jaarsoliin biyyaa simatanii jiru. Lammiilee rakkootiif saaxilaman deeggarsa taasisuun dabalatatti hooggansa bulchiinsa yeroo naannichaa wajjiniinis ni mari'atus jedhamee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kanaan duras deeggarsa midhaan nyaataa birrii miiliyoona 18tti tilmaamamu naannoo Tigraayiif kennuun isaa ni yaadatama. Paartiin badhaadhinaa kutaa magaalaa Lidataa maanifeestoo filannoo mallattoo filannoo fi kaadhimamtoota isaa beeksise. Paartichi kutichatti ifatti duula filadhaa eegaluu isaa kan himan hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Lidataa obbo Andaargee Tawaaba filannichi dimokiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta'u hundumtuu gahee isaa baachuu qaba jedhan. Paartiin badhaadhinaa haala waliigaltee biyyaalessaa cimsuu danda'u filannichaaf of qopheessuu isaa kan himan ammoo hojii raawwachiiftuu kutaa magaalaa Lidataa aadde Shittaayee Mahammadi. Kutaa magaalaa Lidataatti paartii badhaadhinaa bakka bu'uudhaan paarlaamaadhaaf kan kaadhimaman ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ta'uunis ibsamee jira. Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan tokkummaa biyyaalessaa uumuu fi ce'umsaa dimokiraasii mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu Dr. Liyaan himuu isaanii Ruut Warquu gabaasteetti. Waajjirri dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa magaalaa Asallaa hirmaannaa dubartootaa cimsuuf xiyyeeffannoon hojjetaa akka jiru beeksise. Magaalaa Asallaatti konferensiin dubartootaa gamtoomina waloo dubartootaan badhaadhinni ni milkeessinaa mata duree jedhuun gaggeeffamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Arsiitiif Mangistuu Akkumaa. Magaalaa Asallaatti konferensiin dhimma fayyadamummaa dubartootaa gama hawaas dinagdee fi siyaasaa irratti gaggeeffameera. Dubartoonni konferensicha irratti hirmaatanis nagaa buusuu fi jaalala fiduu keessatti dubartoonni dandeettii qabu waan ta'eef nageenya biyyaa milkeessuu fi kan hojjetan akka ta'e dubbataniiru. Haadha nagaatis, haadha qabeenyatis, haadhuma hundaati hawwatiin teenya. Nagaallee kan buusuu danda'u akka haadha siinqetitti. Jaalallee kan fiduu danda'u akka dubartootaatti mana keenya keessaa kaanee nagaa buusuu kan danda'u haguma daaritittuu nuyi dubartoota. Dhimma badhaadhinni barbaadu hundaa kaayyoo badhaadhinni baatee deemu hundaa galmaan ga'uudhaaf qophii irra jiran. Keessattuu samoona kanatti torbeedhaniin guyyaa roobiidhaa sa'a 3 haga sa'aatii 5 akka uumamaatti galmuma ganda hundee guddinaa keessatti waltajjii qabnaa jechuudha nu dubartoonni. Gama ijaarsa dubartootaa wal qabatee hirmaannaan siyaas dinagdee fi hawaasummaa mudataa ture hir'achaa kan jiru ta'uu himuun tajaajilli fayyaa haadholee ulfaa fi daa'immanii ammas xiyyeeffannoo barbaadaa jedhan. Deessuun teenyaan duraan algaadhaan baattamtee gara buufata fayyaatitti fuudhatamaa jirtu yeroo ammaa ambulaansii fuudhee gara buufata fayyaa geessaa jira. Kun jijjiirama badhaadhinaa. Maaltu irratti hojjetame fayyaadhaan fooyya'insi dhufe barnootaan fooyya'insi dhufe hin hafamaa yookaan immoo hudhaalee maduraanii santu jira isa jedhu irratti xiyyeeffannee osoo irra deemnee wayya gabaasa ol kaa'aadhaa kan jedheef kanaaf. Itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa magaalaa Asallaa aadde Gannoo Irreessoo nageenya milkeessuu fi gahee guddaa kan qabu dubartootadha jedhan. Dubartoonni yommuu ijaaraman rakkoo isaan furuu hin dandeenye waan hin jirreef gurmaa'insi murteessaa ta'us dubbataniiru. Nageenyi tokkoffaan kan eegu kan mirkaneessu gahee guddaa kan qabdu dubartii. Ijaarama keenya yoo cimsineetiin hin jenne fayyadamummaa gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin, gama diinagdeetiin jiru fudhachuu dandeenya, mirkaneessuu dandeenya. Dubartii teenya kan hin baranne barsiisuu dandeenya. Nuti dubartoonni yoo ijaaramneetiin hin jenne gaarri nu hin diine hin jiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Asallaa obbo Taaddalaa Nugusee ijaarsa biyyaa keessatti gaheen dubartoota olaanaa ta'uu ibsuun yeroo ammaas biyya geggeessaa jirru keessatti wanti dubartoota irraa eegamu nageenya fiduu fi dinagdee horachuun hiyyummaa balleessuudha jedhan. Akka magaalaa keenyatti badhaadhina baattanii qabdanii kan deemaa jirtan isin waan taataniif ammas konferensii irraa kanarratti dubartoonni dhimma siyaasaa keenyaa mari'attanii dhimma diinagdee mari'attanii dhimma nageenyaa mari'attanii dhimma misoomaa mari'attanii
magaalaa Asallaa magaalaa nagaa, magaalaa misoomaa, magaalaa jaalalaa caalman taasisuudhaaf konferensiin har'aa kun barbaachisaa ta'e argameera jechaadha. Oduu madda biyya alaarraa arganetti yoo dabarru humnoonni Liibiyaa irratti wal falmaan lamaan torbee wiixata kanaa walgahii haala mootummaa waloo hundeessuu danda'an irratti mari'achuuf jedhame.